kamiyyuu nama malee hin bareedu. Namni kamiyyuu nama malee hin jiraatu. Jabaa nama galatooma. Inna waadaa biiftuu gorsii waliin ta'aa dhugaa. Maarree Oromoo ko sinis gorsaa kaa. Wante Oromummaa kana qixxumatti qabna. Nama kamiyyuu qixxeetti ilaalamu. Nama anni sinis biiftuun jaalatu taanaan gorsadhaa maal akkoo qaba. Ani bichaan maal gorsaa sinis biiftuun jaalatu taanaan biiftuun badii qabdi taanaan biiftuun kana balleessitee taate dhiisedhaan ni dubbisaa. Moo feemisiidha ishiin isin jalaan qabdu meenatti maali. Ani garuu maal sinin jedhu followers 500 haa ta'u 1,000 namni tokko raayyuu haa ta'u namni followers dhaan tilmaamu baasee namoonni baay'een akkasitti wal tilmaamanii nan arga. Dhugaa dubbachuuf namoota followers 100 kan 50 ol qaban 30 dhiisaamee isaan hin caalu. Namoota akkasii biraa galuuf baay'ee goggaara yookiin nu geeshanii akkasitti nu jalatti dhiisanii koomentii hin barreessita lakkoofsatti ergitaa hin barreessita maaltu gargaree sila kan inboxii deebisan miti jechuudha. Innaa dhugaa waaqayyo namoonni nan inboxii isinii deebisuu dide. Mee namoonni nan inboxii isinii deebisuu dide amma jirtu azar hin jirtan. Ani jechuudha akka teekistii tan deebisan. Dhugaara. Damee. Nagamu. Maqaa warra du'e masaggabdamu maannati. Warra jiruuti maal goota. Ara masaggabaan jiru. Masaggabaan jiru kan anati dubbachaa ture. Bulluqaan badaa. Indi jaarsa biratti. Bulluqaani ani qaba. Dhugaa waaqayyo jechuudha. Ani qaba. Shamarran dhugaa waaqayyo Yesuus hin kolfina fitaa. Dhugaa waaqa maaloo geeminatti hin ergiti naame maatii qofaan affataadha. Jaar kana yeroo baatte midhaan baadheen bade. Yesuus hojii keenya du'aadha. Ani maalan godhe gaafadhu naa jettanitti sin gaafadhe sittu kaase. Kiyya jira. Wayne balaachoo. Guyyaa cidha. Ani qaba please. Xiyyaara keessatti bu'e. Xiyyaara keessatti bu'e. Xiyyaara keessatti natti fakkaatu. Eenyu geemii natti ergata. Salaam alaikum. Damme. Sagaleen keenya jiru. Waadaa nama gaariin turre. Ani maalin godhere? Gaaffiin sinirraa dhufe. Achi booda sinan gaafadhe. Malee ani badiin qabu. Hundee nama gaariidhaan mallee taanaan. Kun ikkoo gadaantummaa sin agarsiisu okee. Warqee jalatti badee. Bakka kanatti balleessine jettanii gaafattu. Inni kaan bosona keessatti balleessinedha. Inni kaan algaa irrattidha. Inni kaan iteellee irrattidha. Inni kaan xiyyaara keessatti. Inni kaan yeroo bishaan baadhu. Inni kaan bulluqaan jedha. Dammee hin jiru sagaleen keessi. Sagaleen kee hin jiru. Sagaleen dammee san dhagaa maraa faamilii. Dammee.
Dammee ani sittan ergadhaa qoy. Ani sittan ergadha. Ala faamilii dhugaa girgirta mache warki dhuguma. Rabbi waadaa habiibii ooyee ati maa waadaa yes oo wayya Oromoo ko ani ganaan balleessaa lakki qabadhu lubbuun balleessin dhiisa dammee saawundiin keen jiru oko siif oko haadha oko jirtaa dammee hin jiru faamilii hin jiru sagaleen dammee homaa dhagaan jiru ani garuu faamilii namni 600 kun waadaa fayyitee jirta fayyee dhugaa galata waaqayyo galanni isaan badii waadi shaabiibii oko waadaa qaalikoo oko hawwikoo warri narraan qabne follow na godhaashi amma fayyeera galata waaqayyo galanni isaa hin badiini fayyeera dhugaa waadaa koo ooyyee gara lafaa na jira stay gara lafaa follow godhaa ka family ko mana ko follow taasisa waadaa qaalikoo oko Oromoo jaalatamtoota naa jiraadha isti family ko warra na jaalatan koppilinki dhibba 1,000 galcha dhibba 5 waan ta'eera jira akkas isiniin jedha ummata fikirii mee goonni jaalalaa jirti ammas keessa